Iya wamata. Desa gabagana derrati allora dalla bagaga duba dalla zagentir nella wenzo kamantia. Bazakantia. Nama adun nama ilalun hintentam. Nami to gadi gurwa. Nami to ko nama singkamina. Nama sinilalina iya wamata. Oh, what the size? Ciao, the gozi apia. Hallelujah. Baga na disaria. Abura kul wala mduladi. Hadagamu wama. Hadagamu wama eh. Mere segala nama makanan jual. Wama. Hanya kesalam manat kerana pandi pamet zaraga pandi saat iya. Abura kul wala iya di. Iya wama. Wama iya di. Iya wama eh. Opa era jana. Narratiga di bui jana. Toko. Lama. Garanta mana di laduba. Amen. Kufta gudda. Walla mafsunar banna. Ani hojjetan ke. Gadi jade walla mabansuwa magalgala kana. Tokkoffa wangeela lallabuu kottu. Yaa hafuura qulqullu. Gadi bu'i dubbii kana nu barsiisi. Lammaffaa hojii aangoo hojjechuuf kottu. Akka an siin mijanne, akka raajiin waldaa kanaa siin mijanne, akka gaggeessitoonni siin mijanne, garaan saba kanaa akka irraa kaatu akka siin mijanne, lafti keenya akka siin mijanne hin beekna. Garuu madaa Yesuusitti abdannee si waamna. Gatii ati nurraa qabdu hundumaa dhiiga Yesuusitti abdannee irraa hafuura qulqullu. Karaa uraa madaa Yesuus, karaa uraa cinaacha Yesuus nurratti gadhangala'u. Hojii aangoo ati hojjettu hafuura hamaa waraanuu dhukkuba waraanuu. Nu dibuu as keessaa tooraan addunyaa kanaaf kan ka'an gootota ija barbadaa kaasu. Tochiin magaalaa, tochiin allaattotaa, tochiin mootoraa, tochiin maashinotaa, tochiin namaa, tochiin bineensa lagaa hundumtu humna dhiiga Yesuusin amma akkasii tapha jedhu. Ija baasaa hamma iji keessan banuu danda'u ija babaasaati ameen jedhaa jiraatu. Yaa seexanaa jira. Harraa kaatee adda kee baasuudha. Dibata dhibee yaa'inyaati. Dhibee jira. Harkisoo abisha jira. Harkisoo sadabidda. Mebba akkasii baanee laatu harkisoo abidda. Mebba basimbira jiru garanaa harkara kaadu. Abidda Yesuus siya kaata jedhu tokko lama sadii. Amen jedha jedhanii isin kadhatu miti dur. Amma garuu amen yoo jedhan hin dibamu. Amen jedhanii amen jedhu. Amen.
Hallelujah. Bara sichitti nama karattanii ameen hin jechisiiftan. Amen. Satradia. Achuma kai. Lafee akkama ergamaa waaqa lafee itti qicee dibata lafee. Bisalla irraa jaalawwa killa maggaatti yaani. Abidda bobaa keessa darbuu dandeessi midhaan. Woo! Abidda nan darbaa jetteeta. Hallelujah. Mera ke bataga mata to koffan kuni adalah wakil Malaysia. Iya. Pelarada maya galau watradia. Ada kesa merkal kasa. Yesus jana kubisatu. Yesus jana. Harbiya ko tera. Harra nando malega sini sadayan. Wabela radia. Ini soal abdul. Altar. Halo. Itulah. Mataan nito koffani baratti Lucifer addunyaa kana irratti karaa mootummaa Asoor aangoo biyya lafaa kana qabate. Gabi mataa namaarraa maticha abbaa qaba. Akka nama du'e akka taatu maqaa Yesuusiin si abboomeera. Hallelujah. Seetanni bara dhaloota Kiristoos dura 722 asii gadi lakkaa'aa amma 600 maal ta'ee fuulli qabu? Hallelujah. Bara 722 fuula isaa kana qanqa namoota ijaan hafuura hamaa kubbisu keessa tokko ta'ee kaalaa mucaa'u. Ofin tuulini hin dadhabini jabaatu kadhattu achas baasa. Dibata ijaan argaatiin tajaajilta. Ilaa dibata ijaan argaatiin tajaajilta. Adda kee ilaalanii hundi gamusi. Bara 722 amma 687tti mootummaa Asoortu addunyaa kana bulchaa ture. Yeroo sana Waaqnis mootiinis Lucifer ture. Inni lammaffaan mootummaa Baabiloon bara 687 amma 533. Sadaffaan mootummaa Miidoon bara 533 amma 333. Arfaffaan mootummaa Faaris Alexander the Great fa'a. Mootii guddicha addunyaa kana 533 amma 333. Shanaffaan mootummaa Giriikii. Sorry, Alexander the Great Giriikiidha. Faarisi mootiin Faarisi Qiros fa'aadha. Alexander the Great immoo 500 fi 339 Laarooliyaa. Afaan Oromoon harkaan wal makaa jira. Biyya lafaa kana irratti moo gaafa sana waldaa dhaabbatanii achi dhaabbatanii Yesuus ni jiru. Sa'aatii tokkoof seexanni immoo waan ta'eef Yesuus seeran hin gamtaman gamtu hin gamu jettee mormatti qubaddu. Namoonni hedduun garuu
otuu dirqiin ta'in birrisii kennamaa kenneennaan ammayyuu gananiiru finfinneedhaaf gananiiru naqamtee gananiiru biyya lafaarraa namoonni hedduun gabaa addaanan darbaa jettee hetta namoonni hedduun ganaaru ammayyuu amma fedhii dhangalu bineensichi gaafa gadi dhiifamu immoo Yesus jira dinalota Dukkana koside Hallelujah Waaqayyo dibata kana kan dhangalaasaa jiru Lucifer dura dhaabbattee alloltu Waaqayyootii dhaabbadhu keetti fida. Jannata waraana Waaqayyootti baatee Waaqayyoof waliif qophoofte guddisiiftee jirtu ameen jiru. Seexanni sa'aatii tokko gadhiifamee egaa yeroo sana mootummaan addunyaa hin bada. Mootummaa tokkoon bulti addunyaan. Mootummaa Itoophiyaa mootummaa Arna gaazexaa BBC irraa New York Times irraa ibsa World Reserve Bank baasurraa kan UN irraa kan gaazexoota international ta'an irraa wantoota adda addaa irraa isa kana mirkaneeffachuu dandeessu jenne yeroo dhumaati jechuun utuma amma kan ittiin teenyu waaqni lafti kun fiiganii baduu miti adeemsa qabatanii isinitti maal yeroon keessa jirru Lucifer gadhiifamuudhaaf mataan bineensaan darbaffaa mul'achuudhaaf yeroo itti hirriiqataa jiru haala mijeeffataa jiru. Gaafa mootummaan addunyaa kanaa tokko ta'u kaabinee 10 bulcha Lucifer. Inni maalitti fakkeeffame gaanfa 10tu jira asirra mataa tokkorra gaanfa tokko lammaffaarra gaanfa tokko sadaffaarra gaanfa tokko arbaffaarra gaanfa tokko shanaffaarra gaanfa tokko ja'affaarra gaanfa tokko gaanfa meeqa lakkoofneera. Ja, mata seperbapara mo gamba aburtu jir. Aburiif jaane. Gambi kudani mo kutabul jiusa kudane. Kana polgay mo tata G80 minamini warri wantota sana dubbiftanii fi ilaaltanii isarraa yoo ilaaltanii yeroo wal ga'ii liftiidhaan lafa jala gadi bu'uun gamba baasu mootonni. Mootii Afrikaatti xiqqoo sanyaan keenya biyya hiyyeessaa miti. Moototi sun eenyu akka ta'an hundumaa kitaaba afaan Amaariffaa 100 meeqaan guuteera biyya lafaarra. Gaanfa lama baasu akka gaanfa reetti gaanfa lama baasu 666 adda isaanii irratti akka waan namni xiroqeetti barreeffamaaf walgahii xumuranii liftiin gaafa lafa jalaa ba'an immoo deebi'ee bada. Halkanii guyyaa ijibbaata godhaara Lucifer maal gochuudhaaf hunda keessa jilbeenfachiisuudhaaf. Kanaaf Yesuus waaqarraa harka mirgaa ol kaasee jannan qabaas keessaa jira. Aneeta kana oltu jira. Kun maaliif inni kun hundumtuu jalqaba cimeensuuti. Kun maal agarsiisa? Addunyaan xuraa'ummaan guutuun dhaloonni wangeela diduun faashiniin babal'achuun waldaa waaqayyoo sabeeffachuun isuun maal agarsiisa? Dhumni waan ga'eef dhufaatiin ilma waaqayyoo waan ga'eef ati isa raftuu dammaqi jechuudha yoo. Ati isa raftuu dammaqi warra du'an keessaa ka'i Kiristoosiif ibsa. Bal. Ati isa raftuu dammaqi warra du'an keessaa ka'i Kiristoosiif ibsa. Ameen jala. Ameen jala. Ati isa raftuu dammaqi warra du'an keessaa ka'i. Hirriba hafuuraa keessaa ka'i. Maqaa Yesuusiin ka'a. Hirriba hafuuraa keessaa ka'a. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hirriba hafuuraa keessaa ka'a. Kan jedhaa butaa nama jeesu bira jiru kan keessaa kan hirriba hafuuraa keessaa jedhaa. Bareedumaa gaheera jedhaa. Ibsi misirroo Yesuus mul'achuu gaheera jedhaa. Yeroo rafan miti jedhaa. Yeroo abidda uffataniidha jedhaa. Egaa ammaa daraas hin kadhanne. Diddanii warri raftanii Luusferiif sagadduu dhumatti abidda keessa gallettu kanuma. Gabaabaadha. Egaa seexanni gadhiifamee mootummaa ijaarratee addunyaan kun afaan tokko aadaa tokko saba tokkoon
sa'aatii tokkoof ege bultee booda garuu sa'aatii tokkochuun maal jechuudha? Waaqayyoon biratti waggaan tokko akka guyyaa tokkoo kan jedhu jira. Guyyaan tokko akka waggaa kuma tokkoo kan jedhu jira. Guyyaan tokko akka waggaa tokkoo kan jedhu jira. Ibsa isaa keessa galtanii gaafa qayyabattanii inni Daani'eelii fi Yohaannis kun dubbatanii sa'aatii tokko keessa daqiiqaa 60 jira. Guyyaan tokko immoo waggaa tokko yoo ta'e waggaa kuma tokkos yoo ta'e akka hafuurri waaqaa sana ibsatti ministeera isaa hojjechuu dandeessu. Anaaf akkanaa dhufee kan kitaaba koo akeekkachiisa guddicha nuuf kenname jedhu keessatti barreessetti sa'aatii tokkoon sun guyyaa baay'ee guyyaa sa'aatii kitaaba irraa argachuu dandeessu. Hallelujah, abidaan darbaa jetteetta. Ila akka abidaan darbatteetta. Jara kana gidduu abidaan darba jetteetta. Dapat makan. Bara-barang konfi. Waaqayyo gadda sirraa hubatu. Maqaa gooftaa Yesuusiin kolfaafi. Kolfi maqaa Yesuusiin. Seexanaa guddisaatu. Bara baay'ee na boosifteedha. Barri kolfaanaa dhufeera guddisaatu. Hallelujah. Dabaddaba waaqasii godhe. Tumi namoonni godaanni sagadda waggaa 5 10 qabdan 20 qabdan garaan keessan caba wayii of keessaa kan qabu yaadi keessan kan cabu iddoo jirtu hafuura kolfasitti abboomeera maqaa Yesuusiin. Seexanni imimmaan kee kan dhuge maqaa gooftaa Yesuusiin iddoo jirtu kolfa gaggabu. Biyyi lafaa imimmaan kee kan dhuge gaggabii kolfa maqaa gooftaan. Achi seexanni gadhiifamee egaa mootii tokkoon bultii kutaa bulchiinsaa 10 jeneraala loltuu Itoophiyaa, loltuu Keeniyaa, loltuu Kanaadaa waan ta'u hin jiru. Loltoonni lafarraa hundumtuu kan mootii meeqaa ta'achuudha? Mootii tokko ta'aa jechuudha. Isa kana mul'ata 16 loltoota akka cirracha galaana walitti qabatee seexanni Yesuus yoo bakka dhufu bara 2014 waggaa 8 irraa 2006 jechuudha akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Walgahii irratti diinni keenya sun dhufuuf waggaa 85 ta'eera ni haasa'u walgahii irratti jirri. Michuun keenya dhufuuf balbalarra ga'eera. Hallelujah. Ameen jala ijoollee. Egaa maaliif loltoota akka cirracha galaanaa sana walitti qabu yoo jettanii gaafa Yesuus dhufu nacha ergamoota waaqaa isaa wajjiniin gaafa dhufanii loltoota isaaf Yesuusinitu rasaasaan rukunna jedhee seexanni gowwaan saba gowwoomsa. Ameen jala. Kun egaa deebi'ee dhufuu gooftaan. Waa deebi'ee dhufuu gooftaan waan gabaabaa asirratti dubbadha egaa. Inni nama asirratti na hundumtu biyyi lafaa dur maal keessa ture har'a maalitti jira bor maaltu ta'aadha. Achiiti. Hallelujah. Ameen jala. Mana koo waaqarraatti si mul'atu ga'eera siin jedha. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Amen. Yesus debugeera. Yesus debugeera. Yesus debugeera. Yesus debugeera. Yesus debugeera. Activity has been done. Yesus debugeera. Tokko lama sadi. Hallelujah. Yesus debugeera.
bukeera jirtani. Yesuus ni bukeera jala jirtani. Ila jala yae. Ila jala yae. Tegeddemten, tegeddemten gessen. Tesowa kaliya bira sagalanda kasjala. Zarki wa kaliya chini wali jada.
jechuudha. Qilleensa rafuudha buugduraale. Qilleensa rafuudha buugdura. Keessaa qoodanaa kennee baay'aati. Keessaa qoodanaa kenne. Ameen 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 Gurgura. Meedaaliya. Iddoo jirtanii dhaggeeffadha. Taan nama dhufeetan. Walirraa bakki sun gadiin daawwadhaa. Dhabeetanii fuula dhaggeeffadhaa. Walla gadi beekanii walla raatiyaa.